Jaalladhee otoon hin taane sheexanni na dogoggorsiise tanan waan badaa tokko dalage kan jettu obboleettii keenya kana fuula ishiinan dhokse. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii baga nagaa taatanii weelkaam anaa dhufuu isiniin jedha hundumti keessanuu. Warroonni aaraa mana kana dhuftan asumaan maamila naa ta'uu hin dagatina. Warroonni dura maatii koo taatanii jirtan like share godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni jajjabeessaa jirtan jiraadha waaqayyo lafa isin jirtanitti sinaa eeguu eebbifamaa isiniin jedha. Rabbiin keessa sinaa eebbisu. Viidiyoo tana xiqqoo tokkoon hojjechuu barbaade. Sagalee mica'oo kana waraabdeen argite garuu irraa in maalan godhe seeta sagalee ishiin cufe sagalee koo fayyadame jechaadha. Namoonni baay'een asirraa buufatanii tasa mica'oo kanarratti duuluu jedhee tananii egaa duuluu isaanis waan hin hafne micattiin tuni nama tokko irraa kan wal jaallatanii viidiyoo qaama viidiyoo qullaa jechaadha. Waraabdee otoo ittiin ergin maal goote seetan otoo viidiyoo koolii wajjiniin haasa'aa jiranii yaada maalii sana keessa illee yaa rabbii kiyya dhabaas. Ijoollee rabbiin hin sodaatanii miidiyaan hordofanii jedhaa barra. Obboleettii tiyya sitti faraduu koollee miti siin jedhaa ana dhaggeeffatta akkana dhaggeeffattu nan beeka. Garuu miidiyaa hordofaa isiniin jedha. Maaliidhaan qaama qullaa keessan ergitan? Ishiin tun ammoo Itoophiyaa keessa jira jettee jaalallee ishii reefu wal jaalatanii reefu hoggaa isiniin jedhu wal jaalatanii waarratanii. Innaa viidiyoo qaama qullaa na waraabbatee naan jette. Viidiyoo kooliidhaa wajjiniin haasaa otoo jirtu inni ka bilbila biraati otoo ishee wajjin haasa'u viidiyoo koolii qullaa ishee waraabbate jechaadha. Qullaadha teessee wajjin haasofte waan ta'eef. Intalli kun caba laman cabee nan badee maalooyii naan jettee turte. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Uummata keenya silaa rabbiin sodaachuu dhiiftanii amma mucaan kuni viidiyoo biraa qabu sana na ergitee turte. Garuu ani immoo seerri YouTube illee niyyamoo to'an iyyamuyyuu ta'e ani qaama saalaa dubartii akkasittiin poostiin godhu wannuma badeetu bada malee jechaadha. Maaliif seetan anis dubartiidha ishinis dubartiidha namni hin dogoggorre hin jiru hin dogoggora. Garuu lafa dogoggora isaa sana barachuutu irra jira. Micattiin kun ani salphachuu koote obbolaa dhiiraa 6 qaba jette akkasuma TikTok illee kan fayyadaman Facebook illee kan fayyadaman mucaan kun amma na doorsisaa jira jette. Viidiyoo sana irratti ergee waarrateet yoo birrii na ergii birrii na gaafate immoo 150 na ergii bajaajittiin dabaladhee bitadhaa naan jedhee yoo kana erguu baatte immoo viidiyoo kee kanan fuudhee tanan Facebookii TikTok irratti ol darbee bara kee hunda si cabsanaan jedhee. Anaaf immoo namni kun bultiidhaan naaf hin ta'u yaada garaa isaanitti jijjiirratee jira. Akka dura na wajjin haasa'u akka dura jaalala naaf qabu miti inni birrii na gaafannaan lakkii maali birrii dhafas jaaladhee gaafan jedhuun viidiyoo isaa bira jirtu natti ergee naan jette. Amma maaltu haa ta'u kaa ijoollee keenya? Amma mucattiin kun birrii kaffaluudhaaf birrii kana qixxee. Birrii yoo kaffaluu baatte immoo viidiyichi yoo ol ba'e maqaa ishii obboloonni ishiis hin dhiisan. Obboloonni ishiis mica'oo tana hin dhiisanii lammaffaa maal ijoollee keenya dhugaa rabbiiti. Mucattiin kun akkanatti haasoftetti baay'ee tokko ani dubartii islaamatii naan jettee jirti. Ani islaamadha. Garuu gaafa sana seexana na dogoggorsiisee nama fuula kooyyuu argisiisuu hin dandeenye. Itanan akkasittiin dogoggoree naan jette goyoomsee jaalala fakkeessee waarratee bar viidiyoodhaan si dawwale carqee ofirraa yaasedhaan maaluma fidee carquma ofirraa yaasuu kana jarana keenya. Jara keenya maaluma fidee bilbila achi kaaniitoo carqee ofirraa yaasuun ana waan gaaffii natti ta'e mucaan kun ammoo keessa nuftee natti himtamasi waan aan jetti ani dhaloonni baay'een irraa baratan dhimma hin qabu. Ati garuu waan dogoggortee waan ta'eef yookaan viidiyoon koo hin bayyoo jette birrii kaffaltee ofirraa dhiisuu dandeessa jechaadha. Lakki immoo birrii koon kaffalu viidiyoon koo haafuu yoo jette immoo kalaas wanti godhamu hin jiru waan ta'eef akkuma murtee kootti murteeffadhaan waan murteessuun qabu waan ta'eef an akka kootti ani waan murteessuun qabu.
namni tokko dirqama miidiyaa hordofuu qaba. Ijoollee baay'een argitu viidiyoon isaanii ol darbatamee kan ittiin bakka bu'anii sammuu isaanii dhaban jechaadha. Isin argitu hin hordoftani san laaltani maal jettanii viidiyoo kooliidhaan nama tokko irratti dhiira tokko wajjin haasoftanii too amma gizee birrii sirraa nyaachuu barbaade viidiyoo si waraabbatee warrattee viidiyoo kee poosti godha jechaadha. Kanaafan akka kootti wanti si godhu hin jiru siin jedha. Ani keessanis kanumaan jedhee wanti hin godhuuf hin jiru. Ijoollee waan akkasii kana fiddanii dhuftanii warrattanii natti haasoftanii ani miidiyaa hordofaasin dhiisaa waan akkasii ofirraa isiniin jedha. Tokkoffaa nama wajjiniin koolii kee haasa'iin viidiyoo koolii haasa'iin koolii akkasumatti kallattii haasa'i. Yoo wajjin haasa'achuu barbaadde yookaan immoo dhiisi. Namni bara kanaas suuruma keetu fayyadamee warratteetu maqaasaa warra kunoo qullaa jiru kana sitti maxxansuu danda'a. Namni bara kanaa safuu wallaale jechaadha. Keessattuu ijoolleen dhiiraa nama ijoollee argita wajjiniin hidhata godhattanii haasaa hin haasa'inaa. Kanaaf baay'ee ulfaataadhaan micoo kana waan hin jedhu isaan dhabe jechaadha. Garri isheen itti gortu hin jiru. Birruma sana kaffaltee warrattee baqa qullaa ishee ol hin baane yoo goote malee jechaadha. Na baasi. Ani jee gubbaa shaffanattanii jala maa shaffanachuu wallaaltanii shamarran tokko. Qaama keenya isa kaan shaffanannaa. Ishuma jalaa kana maa shaffanachuu wallaalle gizeedhuma nutti ka'e maa akkas goona seexanaan nu godda goggorsi seexana takka na godhe seexana bichaa miti bara isinuu seexana ofitti taatanii simmeetii keessa gali nama maaltu si bira jira simmeetii keessa galta bilbila naasofteedhaaf simmeet oftamoo ofin eeggattanii yoo sin gorsan dhageessan yookaan immoo baqa sim jettanii warrattanii maraattu jechaadha. Gaafa immoo garatti gortan dhabdan immoo lubbuu keessan balleessitu of eeggadhaa dhaloonni waan akkasii gootan. Fakkeenya isin haa taatu micoon tun. Ammaafillee viidiyoo ishiin baane egaa meeqa waan inni jedhu beeku meeqa nan goggorsaa immoo lakkoofsa mucaanaa kennin jedha yoo tole jedhee naaf gorfamu ta'e isiniin jedha akka inni ol hin baafne jechaadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa hordoftoota kiyya laayikii godhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti obboleettii keenya irratti immoo waan ta'e hin barreessinaa ishee obboloota koo ilaalte waan ta'eef viidiyoo kana jala seente ani na dhibe garuu yeroo gaarii